Garuu wanta kasiimu carraa rabbi si tolche itti fayyadame si harkaan beeku. Fiqir yaase fiqiruun isin dhufe. Haaluma biddeenaati kana gaa waan hin beekne hunda dirqiidhaan si beeksisa. Yaa Rabbi biyyaan jiru tana harmallaa malee dubbiin jettu du'aana. Habibi du'aayitii rabbi si haa geeffalu. Inni alaagal wanta alatti hin uffanneefa maa qunxaan ta'a maali qullaashee ta'a isa waan ta'eef isaaf akka feeti taate yoo eegdee bareeda. Runga babbaa qaamaa qalbiin isaa gara manaa. Keen fuudha. Ati maaf haadha koo fuute? Indala jee fuudhee haadhate. Waa'ee haamurti guutuutti jaartii tiyya fuudhee anaan dubbachuudhaafi jaartii tiyya tana amata afur eegamma Ameerikaa deeyitee jirtu. Viidiyoo akkana irraa waraabeeti doraala kuma takka siif hin erga tabiraa fuudhii. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya gaarraas viidiyoo bashannansiisaa fi bohaarsaa ta'an qabannee dhufnee jirra. Wanni sirraa eegamu yoo jiraatu taate chaayinaala kana faariyaa taanaan sabskiraayib godhuudhaan lammaffaa irratti laayikii godhuudhaan sadaffaa irratti yoo yaada qabaatte komantiirra nuu kaayiti bashannanaa bohaarraa kan walii yaanu ta'a. Viidiyoon kun naafisiif saarii yoo ta'u mala kanaafuu gara viidiyootti haaseennu. garuu wanta kasiimu Eshi hayyee uffanni kiyya turii ta'us fuulli kiyya fokkotus garuu inni inti taliila kana beekayaa. Fuulli isaa fokkotus uffanni isaa xuraas onnoon isaa qulqulluudha Habiibti. Nama akkanaa kanan dhabin ni takka ta'a. Carraa rabbi si tolche itti fayyadame si harkaan beeku. እኔ ዛሬ የመጣሁት ጤናኛ ታሪኬን ለመናገር ነው። እሺ ጉዲና ጎቴ taarikee guddina goote. አሜሪካ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አሜሪካ ጋር አዲስ አበባ እናልፉ ኤርፖርት ልክ እንደደረስኩኝ ስፖርት ወጀዱና አንጀዳል ምንም ታምር ቺካየው Gurra kiyyaa moosa? ኛዱና አንጀዳል ልክ እንዳየው አኩመን ወጀዴን ፍቅር ያዘኝ ፍቅሩንስ እንዱፌ Fiqiruunis ni dhufe. ፍቅሩንስ ዱፌ Hayyee ደሳለኝስ እንዱፌ Fiqiruunis ni dhufe Dassaaleenyis ni dhufe. ደሳለኝ እንዱፌ ደሳለኝ ቶን አርጌና ሩኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር ያዘኝ ፍቅሩንስ እንፊጌ Dassaaleenyi rukutee fiqiruun hin fiige. ፍቅሩን አከነ ነጎደ ጀዴ ጋፍቱ እኮ ያዴም Miskiina ፍቅሩ ፍቅሩን ገሩ ፍቅሩን ቢከውዳል ብያድ ቅና ስቤው አላቅም ነበር ፍቅሩን አከነ ነጎደ ጀዴ ያዴም ደስ የሚል ስሜትም አለው ደሳለኝስ ይሰተባባሪ hin beeku jechuudha abbaate caccabsiteetu maala kana yoo yaaltee irra si wayya. Haaluma biddeenaati kana gaa waan hin beekne hunda dirqiidhaan si beeksisa akka beektu si godha. Yaa Rabbi biyyaan jiru tana harmallaa malee dubbiin jettu du'aana kan fuudhin haati durummaa qabu yaa Rabbi dubra nu milkeessi. Durummaa yaa Rabbi. اللهم صل وسلم على Gurra kiyyaa moo? محمد يا عزيز يا كريم يا الله. Gurra kiyyaa durummaa jechuudha geemusan. Habibi du'aayitii rabbi si haa geeffalu. Gaafa inni alaagal wanta alatti hin uffanneefa maa qunxaan ta'a maali qullaashee ta'a isa waan ta'eef isaaf akka feeti taate yoo eegdee bareeda. Anam abbaa manaa kooneef wanta alarraa goorra adda godheen isa eega. Maaliif uffata alatti uffatamu babbareedeen eeguun isaa manatti maaf gaafa alatti qofa uffata akkasii uffadha shiitii uffadhaan isaan eegu abbaa manaa. Maaliif gaafa alaa ol galu gammachuu argachuu qaba. Even hojii isaa hanga fixu taarifatee na bira dhufuu qaba. Kan argachuudhaaf taarifachuu qaba. Mana isaa jaalachuu akka danda'u gootee dubartiin uumamaan abshaala waan taateef akka mana isaa jaalatu akka mana isaa hin nuffine gochuu qabdi. Dhugaa waa dubartoota musliimaa argitee jiraate manatti babbareedu.
gorsa viidiyoo galle gorsa ajaa'ibaa bakka gorsa haftee hin gamne ni beektaa namni heenya tokko tokko diriiruma bashiinaa keessaa baatiin san jaarsa biratti ol baati fooliin isirraa kaatus bakka tanuma kushiinaa sanii ጊዜ inni alatti tabiraa irra lallaalee jaarsi xiyyana gubbaa fuudhuu deemaa ijaala baasee maarree habiibti xiyya wanni hundi si harka jirti bakka silaa tolfattee faayettee sargi yookaan du'a deemtu san jaarsa keetiif faayeeti mana keessatti yeroo hunda faafaa ta'eeti eegi inni nu ija gara biraatiin goruun qabu abbaa qaama qalbiin isaa gara manaa kanaafuu wanni hundi siin harka jirti sinitti haa tolu kanaaf shanii da'uu shanii 10 dhufaa jechuudha. Kaleessa sagali da'uu tokko 10 jedhe. Torba da'uu 3 10 jedhe. Adammoo shanii da'uu shanii 10 jedha. Tole sanyi siif galeera? Eeyyeen. Mee maalan jedhe? Siif galeera naan jette gaa. ajaa'iba itti ta'e sagal ida'uu takkaa 10 je arras sagal shanii da'uu shanii 10 tanaafu naaf galee tanuftus 10 jechuudha. Natti heerumtaa sifaana mana ijaarrachuu sifaana ijoollee godhachuun barbaada jireenya keessattis sifaana argachuu sifaana dhabuu sifaana ol ba'uu sifaana gadi bu'uun barbaada ganama yeroon dammaqee ija koo banatu jalqaba irratti nama arguu barbaadu si halkan rafuuf yogguun duruunfadhu xumura irratti nama arguu barbaadu si sifaana yeroo dabarsuun barbaadu sifaana jiraachuun barbaadu gammachuu kee gammaduun hawwii kooti gadda kee gadduun dirqama kooti jaalalli maal akka ta'e na barsiisteetta jireenyi maal akka ta'e na barsiisi na faana jiraadhuuti natti heeru. Tole latiiko. Ni takkata rabbi isin haa heeru aamin jaa. Hello abbaa. Hello. Ana shamarran natti heerumuu didaniiru bakka tamarrareedhaan. Natti heerumuu didanii kan waaqni siif hiree dhufti obsi malee. Kana caala obsuu hin danda'u bakkaan. Hundi isaaniitu na didanii jiru waan ta'eefuu akkoo koon fuudha jedhee murteesse bakka. Gura kiyyaa haadha koo fuutamoo ni maraattee gurbaa. Haadha kee fuudha. Haadha kee fuudha. Ati maaf haadha koo fuute? Ati maa haadha tiyya fuutaa? Ati maa haadha tiyya fuutaa? Siin dhala jee fuudhee haadha ta'e. Gurraan asiin harkiseeti aaraa asiin baase gaa chiloota antiyyaan mokkoruutiin mokkorina warri mokkortan yaala ilma haadha salee ummaa xiyyaarratti lubbuu xiyyaa wareegama ilma haadha saleen ummaa xiyyaa yaala narabsinan dhageessee ummaa xiyyaarratti lubbuu xiyyaa wareegama garuu nama badaqsamuun iyyaanne haati xiyyaa akka raffamtuun fedhu jechaa haadha namaa maa arrabsite haadhatee kabajaatti hin gootu yaa najisa kuduraa bar haati tasi dhaltee si guddifte tortora kaakka keetii kanaa haadha raddu haadha namaa arrabsaa haati xiyyan arrabfamu jechuu maal jechuun maa arrabsite tee akka arrabfamtu yoo hin feene ta namaa maa arrabsite haadha namaa maa arrabsite tee ati bar ta namaa arrabsu jiraachuun keessuun deebiteetuma haadhatee arrabsu jirta yaa tortora osoo sammuun si yaaddisila haadha namaan arrabsite haadhatee yaadatta najisa deddeemu dooma akka keetii kana miidiyaa kanarraa maquu maan jennu nuti deebisaan guutuu deebiteef jirti haadha isaa tuqaa hin danda'u garuu taa arrabsu jiru san ilmi tuqaa danda'a ajaa'iba ammoo anna naman tubeef wallaahi hedduu malee si jaalladha andalaata kan barbaadu ni beeytaami eegaa akkaan si malee nyaadhee nu ni beeytaameti qomee guutakka siif hin deebisaa guutakka sirra maasarii dawwalu jira maasarii dawwalu jira ayyuu maqaa bareedaadhaan si moonaa nan jaa akkamii deemaa galatoon garuu waan haayee naaf fayyadde maasariin isaa si akaa'u dhabu laal akaa'u jira inni
Anna namartuyin si malee nama takka jireenya kiyya keessatti nama barbaachisu lubbuyyee minaamini way mashaqqaate haramaa yarraa waa'ee haamurti guutuutti jaartii tiyya fuudhee anaan dubbachuudhaaf jaartii tiyya tana amata afur eegamma Ameerikaa deeyitee jirtu. Amata afur eegaa Ameerikaa deeyitee jirtu. Jaartii namaa janajjanee viidiyoo irraa waraabee yoo jaarsa kan keessa hiiktee nan heerumne viidiyoo tante tanan ol baasaa amma dafiitii jaarsa kan keessa hin jeeni michoonis dhuftee jaarsee sitti gaa haquma haqa itti himte gaa mucaan viidiyoo narraa waraabeet yoo nan heerumne yoo Ameerikaa nan baafne viidiyoo tante tanan baasanaan jee $1 kuma takkasiifin ergaa. Doraara kuma takkasiifin ergaa. Yaawwanis mucaan kun viidiyoo tiyya gabbaasurra. Ati na yoo wayyaatteeni. Maali ilmoon akkanaa jaartii namaa namni baaboo hojjete. Deeroo. Kun garuu dhugaa ta'uu danda'a dhugaa ta'uus dhabuu danda'a. Akkamitti eega itti himteefu viidiyoo akkana narraa waraabeeti doraara kuma takkasiifin ergaa. Ta biraa fuudhii. Jaamu garuu jaamu. Duraan keessaa qabdi ta'a malee ta'u akkas. Mana michi qodaa michi siin jedhee hin deemneen maal hojjettati sa'aatii 24 silkii kanarra. Ana dhamoo sii dhaabba mana. Ereba Yesuus dhiifama. Hin hojjetamu hin hojjettu. Miiluma kana gad deebisa jedha kenna. Isaa fuudhee mamma isiitu isa fuudhe. Waa'ee abbaa manaa suftaati. Waa'ee abbaa manaa suftaan siin jedhee. Na rukutuu fi akkamitti dhiirri dubartii rukuta. Dhiirri dubartii rukutu? Eekaa. Na eegna dhufa. Qaanofniin kun. Dhiirti dubartii rukuttu. Ifi miila asirra haa. Maanni kun maal uffattee dhufte? Eessaa fuutee sakam? Taa'ee gadi. Bakka maal taate? Eessaa fuutee kanaan mana keessaan qabu. Kennaasii kennu fedhensiif dee dhufee. Akkasi gabbaa jireenyi mala dhiirti dubartii rukuttu. Dubartiitu dhiira rukuta. Shiitaa fi gurdiin maal malaa heetti. Maali maal? Biiroo dhaqeetiin si mataa kan baafachuu barbaade. Mataa kan duba haraara nagaa fattaare. Karaa biiroo torbee guutuun deebi'u jiran jirtan biiroo keessa hin dhabe nama tokko illee hin jiru. Maqaa guutuu natti himan tan barreessee maal siifida booda. Manatti hin dhabe rakkoon qabu maqaa guutuu faame uummannuuf. Maqaa haadha. Jamiilaa Mustafaa. Bakka dhaloota. Buufata fayyaa. Naannoo Tiraatti hin jee. Naannoo Tiraatti Qeellam Wallagga. Buufata fayyaa. Ambulaansii. Awwa kun abbuma adda kan lafuufi malee amantaa qabaafachuun deemu. Bultiin akkana jaaltu. Dhiisni abbillee iyyatu waan hin nuun taane heerumaa dharraanee heerumnee rarraanee. Osoo aruusaa hin beerin duru wal jibbitanii torbaan lamatti. Aruusa maaliif baana? Aruusa fuudhaatiin baana. Ifaa dhaabsanii godhanii jabana. Ifaa dhaabsanii kan godhanii jabanaadha. Maali gaara koo jira? Gurbaan kan waadhaa damdee kudhadhaa fi dhiiraa rakkoo kana caalu kan biraan jira. Dila nama. Kanaaf rakkattee of hin godhin dhiisi. Akkanumatti callisee haliin addaa baafatu jee agarsiise. Hundugumaan si dabbare. Naasuu yesuufa eegaa. Dhiisi nurraa gurbaan godoo. Kan qoqqottoon achi sidee naan jee ani sirraa hin dhawa. Ni garsiiste. Qabii haa qottoodhaan achi sidee. Dandeessa abbaa sirri jirta. Osoo janaa jirtu miira keessa galtee harma keetiin fedhan agarsiisee jettee kan kadhachaa bultu fayyaadhaa. Nagaadhaa. Fayyaadhaa. Fayyaadhaa akkami. Antu biranaan jettee ilmoo biyya jettee kan najanaa jettee yeroo narraa gubee akkami. Fayyaadhaa. Fayyaadhaa. Akkami. Fayyaadhaa. Kan hojjatee jettee kan biyyarraa baate biyya namaa dhufte kan hojii maratu fayyaadhaa. Fayyaadhaa. Akkami. Fayyaadhaa. Akkami. Waaw. Takkafa. Yerootti gammadeessitti tolee kolfaa jiraattu namni immoo si ilaale gammachuu keetti kolfa keetti gaddaa jiraatu jira. Kanaafuu yerootti gammaddu warra gaddaa jiraatan gammachuu keetiin ajjeesi kolfa keetiin awwaali.
yaadaa fi niyaa isaa hunda beetii malee nyattu. Waan inni yaadu waan beektuuf jecha daftee niyaan isaa bakka sana osoo hin gubannee duratti. Qixxib. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya viidiyoon keenya akka hanga ammaatti daawwanne kana waliin ilaallee jira viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura.